Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya. Kuni kan Voice of Horn of Africa irraa qophaa'ee isiniif dhiyaatu sagantaa haqaa keenyaati. Sagantaa keenya haqaa keenyaa kanarratti siyaasa, diinagdee, aadaa, amantii wanta hundumaa irratti dubbanna. Har'as akkuma baramee keessummoota lama isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummoonni keenya har'aa community Seattle irraati Dr. Eebbaa Sarkaa fi obbo Takollaa Guyyaasaa. Waamicha keenya kabajanii waan argamtaniif guddaa goonee isin galateeffanna. Baga nagaan dhuftan. Isinis baga nagaan nu eegdanii nu affeeruu keessaniif galatooma. Baga nagaan nu eegdanii nu affeeruu keessaniif Waaqayyo isin eebbisuu guddaa galatooma. Hojii keessan ilaalaa jirra. Aarsaa baasaa jirtanii fi jireenya keessan irraa dhiftanii uummata keenyaaf bu'aan buusna jettanii waan dhama'aa jirtaniif Waaqayyo isin eebbisuu jabaadhaan isiniin jedha galatooma. Tole keessummeessuutiin Ananaa Boonii Amanuu fi Buzaayyoo Haayilee teeknishaanii keenya Israa'el Daannoo faana isin duukaa turra nu wajjin turan affeerraa keenya nu wajjin tura. Tole irra deebi'ee baga nagaan dhuftan nuti isiniin jedhu har'a dookumentii tokko argannee turre. Dookumentii icciitii qabu tokko iccitiidha. Iccitiitiin kan bahee argannee turre. Wanti waa'een dookumentii yookiin immoo waraqaan kuni kan chaappaa qabu itti gaafatamni isaa immoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif kan ta'e akkamitti community yookiin immoo hawaasa Oromoo diasporaa akkamitti woboof gargaarsi akkan godhamne yookiin immoo gargaarsa woboof godhamu akkamitti dhaabata jedhanii kan isaan irratti hojjetanii kan tarreessanii baay'ee kan nama dhibu warra Amaaraas ilaallataa akkuma isaan asirratti jedhanii juuntaas jedha yookiin immoo woboo kanaa isaanii akka isaan jedhanitti waamanitti shanee jedhanii akkuma isin beektanii shanee jedhanii shororkeessaa jedhanii ijaabu maqaa balleessanii jiranii fi akkamitti shororkeessaa kanarraati gargaarsi dhaabachuu danda'a jedhanii kan baasaniif jira. Gargaarsi wanti kun naannoo Seattle, Washington DC, Minnesota, Canada lafa community'n Oromoo baay'een jirutti kan rabsamedha. Kunis namoonni adda addaa yookiin immoo akka gaaffii walitti kaasanii nuti kan gargaarru malee shaneen jedhanii akka isaan gaaffii walitti kaasanii akka gargaarsiin godhamne shakkiin akka ka'u eenyuuf gaha qarshiin nuti buusnu kunoo gaha akkamiin immoo bira gahuu dandeenya yookiin immoo maadha ragaan keenya ittiin gahuun keessan kan jedhu akka isaan kaasanii namoota yookiin immoo hawaasa Oromoo idduutti adda addaa facaasanii yaada adda addaan bittinsanii akka Oromoon yookiin immoo woboon hin gargaaramne kan godhudha. Mee Buzaayyoo kanarratti qabxeetti dabalini. Sanadiin an harka galee jalqaba irratti namuma diaasporaa keessa kan ta'u nama sanatti naa kenne I think wal dhabbii gidduutti seenee natti fakkaataa piroomisii ittiin seenaniiru lafa fa'aa qarshii fa'aatti kennamaa akkuma beekamu sanarratti wal dhabiinsi jira natti fakkaata. So miidiyaawota gurguddaa kennuu irratti namichi sun wal beekna anatti kenne jechuudha. So sanadii keessa isaa ilaallee irra keessa isaa chaappaadhaan afaan Amaaraatiin by the way afaan Oromootiin illee miti kan barreeffame afaan Amaaraatiin barreeffame Israa ቋንቋ kan jedhan natti fakkaata. ጥብቅ ሚስጥር ስለሆነ በጥንቃቄ ይያዝ kan jedhu irra keessa irratti chaappaa diimaadhaan kan ittiin godhamee jira. So keessa isaa anaaf naaboonni ilaaluu yaallee turre dubbii ijoo kan jedhu maayinni gaaffii lama ummata Oromoo keessa diaasporaa keessa warra support gochuu danda'an gaaffii lama uumuudhaan namoota yaada isaanii gargar facaasu kan isaan gochaa akkas iddoonni immoo
gaaffiin kun yookaan akka discussionitti akka kan barbaadanu churchitti mana amantiitti afooshaalee hawaasni Oromoo walitti qabamee jiru dubartii even maal fa'aa mention godhaniiru maal jedha asirratti ሆቴሎች ባሮችና ስታርባክስ የመሳሰሉት ጀዳ ከን ሆቴሎታ ባሪ ወከን ሞ ስታርባክስ ወረ ቡና ያ አችርቲ ጋፊ ከነ ካሱን አካ ሸኔ ዳፊዮቴ ሾሮኮስማን ገቲ ረመደሜፍ ሆሪን ከነኑ ወቦታናን ከኑ ደንደኛ አካሳን ጀረኒ ገርገር ፈጫን ያ mee egaa kana kan nuti kaasneesnii fi akka yaada isaa qabattanii yookiin immoo iyyuu pointii keenya argattaniif jenneeti waa'een icciitii kana isin maal jettu mee Dr. Ibbasaa Sirraatiin jalqabaati waa'ee icciitii kana maal jettan galatooma baay'ee galatooma beektu ani baay'ee surprised hin taane wanta kana waan akkasii irratti maaliif yeroo hundumaa wanti kun deemti namni dhuguma hubatu garuu waan akkasii kana dafee alaalatti arga anumtu walga'ii guddaa keessa jiru tokko keessatti gaafa facaasaa ishee darbite kana namni nu wajjin hojjetu akkas jedhee gaaffii ishee ma dhufte kana nu gaafate nuyi amma nuyi kan nu hojjennu shaneedhaa moo waboo wajjin ennaani shaneen maal inni gaafanne isinis akkasuma jedhaa gaafadhaa so kuni baay'ee surprising nan goone garuu wanti nuyi hubachuu qabnu tokko baay'ee barbaachisaan kanadha. These people are desperate. Jarreen kuni dhiphataniiru. Amma lafa galan dhabaniiru. Yeroo hundumaa karaa adda addaa argatanii saba Oromoo diiguudhaa fi danda'aniiru. Amma kan isaan barbaadanii gaaffii maxinnoo ishee lafa buusanii nama 10 dhufuu danda'u kana keessaati nama 3 illee waan hambifatanii fi hojii guddaa hojjetataniiru jechuudha. amma garuu kana nuyi amma irratti baruu hin dandeenye taanaan ya saba ko hojii dheeraatu sin gaafata jechuudha amma hin baranne taanaan jarreen kuni akka isaan diina Oromoo ta'an akka isaan nu jijjissaa jiran akka isaan saba keenya ajjeesaa jiran akka isaan aadaa keenya balleessaa Oromummaa balleessaa jiran hin beeknu taanaan kanarraa kan ka'e immoo guyyaa tokkitti illee bitatanii waan gara biraan irratti hojjechuudhaaf akka isaan itti yaalaa jiran hin beeknu taanaan dhuguma baay'ee rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Garuu baay'een keenya galata Rabbii haa ta'u barreerra amma. Diinni keenya akka eenyu akka ta'e barreerra eenyu wajjin akka dhaabbachuu qabnu barreerra. Kanaaf wanti ta'e kuni takka surprise nan godhu garuu akka inni warruma wal beennu keessatti warruma nu wajjin hojjetu kana keessallee akka inni karaa sana dhufe immoo baay'ee surprise na godheera naan. Kanaaf jarreen kun gana nurratti hojjetu. Kanaaf gaaffiin adda addaa baay'eetu ka'a. Garuu gaaffii kana deebisuudhaaf kan nu ilaaluu nu barbaachisu gaaffiin kun eenyuun gargaara? Gaaffiin kun eenyuun gargaara? Maaliif amma sabni keenya jarreen kun saba keenya gargaaraan jiran. Kanaaf eenyuun gargaara jettaniitu kan isin gaafachuu dandeessan. Maaliif gaaffiin kun lafanni ka'u barattu jechuudha yoo habaluunni gargaaru kana eenyuun gargaaruu danda'a yoo jettanii gaafattan jechuudha. Amma garuu yeroo kanatti dhugaan isiniin jedha dhiifama naa godha masmarri yookaan immoo torri ba'eera. Yookaan achi jirtu yookaan as jirtu. Hojii isaan hojjetan kana guddaarraa hundumti keenya waa baranneerra calalamneerra amma. Calalamneerra yookaan nuyi qulqulloofnee gallee Oromoo ta'uu keenya barreerraa nurratti duulamuu isaa barreerraa sabni keenya dhumaa jiru ta'uu isaa barreerraa Oromummaa irratti duulamu Oromummaa irratti duulla jedhanii habadu jedhanii dubbataniiru jarreen kun. Warri dura taa'aa wajjin jalqabee Abiyyi fa'i wajjin jalqabee amma isaanii yeroo nuyi dhumnu waan tokko hin jedhan. Titiisi iddoo kaan yeroo du'u jedhanii iyyuutti ka'u. Amma hin barre taanaan dhugaa egaa rakkina qabdu jechuudha. Kanaaf baay'ee qulqulleeffannee warii qulqulleeffannee baruu qabna jechuudha. Jarreen kun nurratti duulaa jiru.
nu caccabsuudhaaf yeroo adda addaa yaadaa jiru kanani hubadhu kanarra. Meegaa akkuma Dr. Eebbaan jedhee duula guddaatu Oromoo irratti deemaa jira jedheera. Mee waa'ee sanada kana isinis yaada keessan baruu waan barbaannuuf dubbata kun. Guddaa galatoomii Naabooni Dr. Eebbaan ibseera. Qabxiima tokko irratti dabaluudhaafi waan akkuma Dr. Eebbaan jedhe waan nama dinqu miti hin eegama kuni. Jarri kana gochuun isaanii kan sodaatanii eenyudha kan sodaatan immoo dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetaa akka jiranii numa beekama isaanis numa dubbatu. Amma kan isaan godhanii diiyaaspooraa biyya alaa jiru kana magaalota adda addaa iddoo Oromoon baay'ee jiru hundumaa irratti Oromoo yaada isaa adda adda hiruudhaanii kan isaan sodaatanii qabsoo Oromoo sana jabeessanii nu buqqisuu danda'u warra sobarratti dhaabbatee kan jedhuun waan irratti hojjetanidha jechuudha. Wanti kun amma karaagaan nu qaqqabe jettanii nu ibsatanitti. Kana kun hidhata waan isa biyyaa duukaa wal qabatu natti fakkaatanatti jidduu kana mootummaan miidiyaa mootummaatiin wanti ifa ta'eeru jira. Innis immoo qajeelcha faayinaansii fi eegumsa faayinaansii biyyaa kan jedhu irraatii xalayaan baankota biyya Empire Itoophiyaa keessa jiran hundumaaf barreeffameeru tokko achuma qaama mootummaa keessaa ba'ee sooshaal miidiyaa kana miidiyaa hawaasummaa irratti akka feesbuukii fa'aa tiwiiterii fa'aa irratti adeemaa jira. Xalayaa kana keessatti wanti inni ibsu abbootii qabeenyaa qabsaa'ota warra mootummaa sabdaneessummaa deeggaran jedhanii keessumaa qabsaa'ota Oromoo warra deeggaran jedhan abbootii qabeenyaa Oromoo akkasumas kan saba Tigreedha. Saboota warra kaan sabdaneessummaatti amananis tokko baay'ee qubaan kan lakkaa'aman keessa jiru. Namoota maqaa 120 kan oofishaalii chaappaan irratti kutamee ba'eeru kuni biyyatti kan isaan godhanii waan barbaadanii raawwachuu danda'u. Kanaaf qabeenya abbootii qabeenyaa Oromoo ta'anii qabeenya isaanii ugguranii daldala isaanii ugguranii maallaqa isaan baankiidha qaban immoo akka hin tochoone ajaji irratti darbee maallaqni isaanii amma baankiidha akka hin tochoone godhamee bilook akkaawuntii jalaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf tocho'uu hin danda'anii maallaqa baasuu hin danda'anii homaa maatii isaaniillee waan ittiin nyaata bitatanii kan itti tocho'anii yoo manaatiin qabanii ta'ee rakkinni akkasii isaan mudachuu danda'a jechuudha. Egaa amma wanti kun raagaarraa kan ba'eerudha yoonaa eeyyamtanii bilbila koorratti yeroo darbe seebii godhadheetaniin kanan jiru jira gaafa wanta kanan argeeru isan otoon isinii dubbisee natti tola waanuma raagaa duukaa wal qabatu raagaa harka keenyarra jiru wanta ta'eef jechuudha. Xalayaan kuni amaariyaadhaan barreeffame የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል ጀዳ qajeelcha faayinaansii eegumsa faayinaansii biyyoolessa Itoophiyaati jechuudha. Kan barreeffame gaafa caamsa 25/2023 baankota Itoophiyaa keessa jiran baankii daldala Itoophiyaa akka Awaash Baank, Daashen Bank, Oromiyaa Cooperative Bank, Oromiyaa International Bank kana kanaan hin jiru. Baankii Itoophiyaa keessa jiran hundumaaf barreeffamee maqaan namoota 120 irratti galmeeffamee hunduma isaarratti chaappaan rukutamee baankota hundumaatiif ergamee jira. Kanaaf jarri kun immoo eenyuun taargetii godhatanii jennee yoo ilaallu kan nama dinqu ani akkuma jirutti tooruma isaarratti jiruuf fuula tokkoffaa irratti kan jiru isinii dubbisa. Nafa isinii dubbisa. Amma 20 tokkollee 20dha. Isa fuula tokkoffaa irra jiru waan isinii dubbisa. Maqaa namoota abbaa qabeenyaa baankiin isaanii akka hin tochoone maallaqni qabeenyi isaanii akka hin tochoone herregni isa baankiidha qaban akka hin tochoone kan jedhu chaappaan isaa የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል jedha. Maqaa namootaan isinii dubbisa. Toleeraa Haqqinee ኦዳ ደረጀ ከበደ፣ መስፍን ታምራት ደገፋ፣ ዳንኤል ከበደ ቡንጉል፣ አብዲ መገርሳ ፉፋ፣ ማቲያስ ሁንዴ አያና፣ ጉቴ በዳዳ ሁሪሳ፣ ገመቺስ ሽፋ ጉቴ፣ መርጋ ያለው
Gormoo, Nimoonaa Zallaqa Fayyisaa, Lalisaa Amanuu Itichaa, Yoosef Dasaasaa Fayyisaa Taayyee Abbosee, Rattaa Biqilaa Bayyane, Roobsaa Bobbaasaa Kallachaa, Biiniyaam Biraanuu Cawwaaqaa, Margaa Yaadau Gammaroo, Kadir Haji Abubakar, Taarikuu Maammoo Jammaroo, Nabarraa Mullaa Duulaa, Sanyii Salii Ibrahim, Tufaa Araarsoo Dammasaa, Tolasaa Araarsaa Dammasaa, Jireenyaa Birruu Jabeessaa, Amanuu Guutuu Fayyisaa, Addunyaa Ayyaanaa Galataa, Dirribaa Zarihuun Hordofaa kan jedhuu fi namoota baay'eetu jira. Hunduma isaanii maqaa dhahee hin danda'u. Hin fixu, yeroo keessan fudhachuun barbaadu. Asuma irratti akka argitanii maqaan ani dubbise keessaati. Maqaan inni kaanis warri maqaa adda biraa qabatee maqaa amantii qabatee kan jiraachuu danda'a. Maqaa saba adda biraas kan qabatee jiraachuu danda'a. Warran isin dubbise keessaa fuula tokkorraa keessatti hundumti isaa dubbisee taniin jira. Harki caalmaansaa harki 85 olii Oromoodha. Inni kaan Tigireedha. Muraasnis immoo saboonni adda biraan keessa jiru. Egaa kuni waan nu agarsiisu mootummaan biltsiginnaadha. Warra abbootii qabeenyaa Oromoo qabeenya qabaatanii maallaqa isaaniitiin gargaaruu danda'anii kan jedhuun maallaqni isaanii akkan tochoone godhee burqaa maallaqa qabsoo Oromoodha gogsuudhaaf kan irratti bobba'anidha jechuudha. Biyya keessatti waan barbaadan gochuu waan danda'anii fi baankii xalaa barreessaniitu haala kanaan akkaawuntii baankii uummata nagaa jalaa cufanii jiru. Biyya alaatti immoo kana gochuudhaan danda'ani. Kan isaan gochuu danda'ani maalidhaa? Uummata Oromoo biyya diyaasporaa keessa jiru kaaba Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, biyya giddu galeessa bahaa, Miidil Iist jechuu kooti, Afrikaas ta'ee biyya mootummaan Itoophiyaa to'achuu hin dandeenye jidduutti uummata diyaasporaa kana yaada isaa addaan qooduudhaan akka isaan tokko ta'anii yaada tokko qabaatanii wal bira dhaabbanne qabsoo Oromoodhaaf gumaacha kan goone uummata hiruudhaaf isa biyyatti godhani sana addanatti dameesaa waan diriirsanii isa sana duukaa kallattiidhaan waan wal qabatudha jechuudha wanti kun. Kanaaf ani na dinqe, baay'ee nama dinqaa. Yaaliin isaanii baay'ee kan nama dinqudha. Kana inuma eegama akkuma Dr. Eebbasaanuu jedhee egaa amma diyaasporaa keessatti waboodhaa fi shanee gargaaramoo eenyudha kan jedhu dubbattaniittu. Amma Dr. Eebbaanis walgahii tokko facaasaa irratti akkas keessatti ka'ee dubbatame wanti kuni kan jedhu kaase. Kun egaa kan nu agarsiisu harki koloneel Abiyyii fi bulchiinsa isaa inni biyya keessa diriiree diyaasporaa keessa garuu isaa nu agarsiisa. Harka dheeraa godhatanii jechuudha. Kun immoo harki dheeraan kuni inni kaan lafaan bitamee, inni kaan qabeenya adda addaatiin bitamee, inni kaan immoo maallaqa argachuudhaan bitamee, inni kaan waadaa adda addaatiin bitameetu yaada akkasii diyaasporaa keessa facaasaa jira jechuudha. Egaa shaneen kun eenyudha jennee yoo ilaallu, shaneeni bara Alamuu Simee itti gaafatamaa waajjira OPDO ture. Jalqaba yeroo mootummaan koloneel Abiyyi aangoo qabate sana irratti Adaamaatti Dr. Alamuu Simee, Addisuu Araggaa Qixxeessaa qixaa'u jedhuugaa hin beekani. Waan hundumaa koloneel Abiyyi faa ta'aniitu Bishooftuutti tooftaa tokko barbaadatanii kan ittiin Oromoo dhabamsiisan, kan ittiin Oromoo hidhan, kan ittiin Oromoo ajjeesan caaseffatanii bocanii shanee kan jedhu tokko ijaarratan. Shaneen kun egaa maallaqni isaa maallaqni kan ba'u mootummaa biraatii baajeta ramadamaa fi akkuma jajjabee waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waraana biyyoolessaa adda bilisummaa Oromoo National Defense Force isa waboo jedhamee yeroo adda addaatti beekamu jechuudha. Isaan fakkaatanii Oromiyaa bakka adda addaatti faca'anii jiru. Galgala mootummaadhaaf gabaasa kennu, quunnamtii qabu. Garuu immoo maqaa
loltuu adda bilisummaa Oromoodhaanii yakka tokko tokko raawwatu kanatti maqaa balleessii godhataniitu isaan egaa qabatan isaan ittiin barbaadanii sababa waan barbaadaniifidhaan isaan kana godhanii shanee sana baay'ee afarsu jalqaba irratti maqaa moggaasanii irratti odeessanii irratti hojjetanii maqaa laatanii fi irratti soba odeessanii isa afaan faranjiidhaan defamation jedhamu jechuudha. Sadaffaa immoo sana qabata godhaniitu Oromoo balleessuudhaaf jedhu isa distroo jedhamu jechuudha. Kun immoo yaadi kun immoo kitaaba waggaa 500 dura Niccolo Machiavelli jedhamuun Florence Ixaaliyaan keessatti nama barreesse hafuura hamaadhaan nama guutame bara sanatti aangoo guddaa kan qabdu Kaatolikiin Roomaadha. Kitaaba seexanaa jettee kan maqaatti moggaafte nama balleessi jedha. Nama yoo bira argite nama si mormu yoo argite dhabamsiisi malee hin madeessin jedha. Yoo dhabamsiiste malee inni madeessite madaa sanarraatii fayyee gaaf tokko sitti ka'ee si dhabamsiisuu danda'a. Iddoo keetii aangoo sirraa fudhachuu ni danda'a. Kanaaf yeroo aangoo qabdutti dhabamsiisii warra si mormanii jedha. Haaluma kanaan mootummaan Biltsiginnaa isheen kaleessa TPLF bocee Kinfee Garbamadin Mallas Zeenaawwii fa'aa ta'anii safara TPLF akka taatutti Oromoof takkaayyuu akkan tolletti godhamtee bocamtee hundeeffamte Oppidiyoon kaleessaa naafti suphamtee fayyuu hin dandeenye qabsoo uummanni Oromoo gaggeesseen adda bilisummaa Oromoo walgahii 2001 irratti gaggeesse qabsoo Oromoo biyyatti deebisuudhaaf neetworkii hojjetee diriirsee biyyatti maqaa qeerroodhaan kan jedhuuni waggaa 20 har'aa walgahii irratti murteeffatanii isa booda jalaan hojjetanii qeerroon maqaan isaa qeerroo haa ta'u malee beektota jaarsota barsiisota yuunivarsiitii piroofeesaroota adda addaa hakiimota keessaa barsiisota haayiskuulii barattoota uummata bal'aa qotee bulaa haadha armee eenyutu jennu hawaasa Oromoo hundumaa kan ofitti hammate icciitiidhaan Oromiyaa keessatti diriirfame mootummaa TPLF ishee Oppidiyoo bocattee Oppidiyoodhaan meeshaa godhattee Oppidiyoon immoo uummata Oromoo qeensarraa buqqisaa qaama dubartii keessa sibiila baatirii fa'aa qaama dubartii keessatti rakkina akkasii fa'aa geessisaa asirratti dubbachuun barbaadu diteelii isaa dhiira irratti uumaa waaqayyoo malee yakka hojjechaa namoota miilarraa kutaa kaan hidhaan isa kaan hallayyaatti gadi naquudhaan yakka adda addaa uummata Oromoo irratti isheen hojjechaa turte Oppidiyoon qabsoo Oromoodhaan TPLF duukaa buqqaate isa booda uummati Oromoo garaa balleessadha. Doofa dhufii gorfachaa beeka doofa dhufii barsiifachaa beekaa dhufii immoo gorfachaa kan jedhuuni uummati Oromoo garaa bal'atee dhiifama godhee fi yakka ishee kaleessa qabsoo dhiiga isaatiin fide bara 2018 waggaa 3 irraa mootummaa TPLF aangorraa buqqisee Oppidiyoodhaaf carraa tokko laatee akka isheen aangootti ol baatu godhee akka isheen ceesiftu taasisee carraa laatee fi kan gadhummaa bartee Oromoof akka hin taanetti bocamtee hojjetamte kuni isa kaleessa TPLFif ergamaa turte har'a immoo mootii jijjiirrachuudhaan mootummaa nafxanyaa jala galtee caasaa yookiin immoo roodmaappii ittiin biyyi sana bultu warri gimboo sabattii kaleessaa har'a izemaa jedhamani suni oofishaalii akka dubbatanitti caasaa isaaniitiin Oromoon akka bitamu afaan Oromoollee akka hin dubbatamne Oromoon maalummaa isaatti akka hin amanne kana irratti hojjechaa jirti jechuudha. Amma egaa Oromoon qabsoonsaa kaleessa Oromoon akka ubbaru gochuudha. Har'a Oromoon isarra ce'ee darbee mirga isaa falmachuu jalqabeera. Oromoon immoo dhugaa baree dhugaa qabateera. Dhugaa isaa kanaaf gaafa falmu hundee faayinaansii isaa hundee isaa dhabamsiisuudhaa fi biyya keessaa akkuma maallaqa baankii abbootii qabeenyaa Oromoo jalaa cufanii as diyaasporaa keessatti immoo diyaasporaa lamatti qooduudhaan akka inni gargaarsa hin goone akka inni wal duukaa ta'ee dhaabbatee qabsoosa biyya keessa jiru kana cina dhaabbatee akka inni hin gargaarreef tooftaatti adeemudha jechuudha. Egaa kuni shanee kan jedhu kuni isuma Shimallis fa'aa har'atti sagal waamani kana
Abiy akkuma sila dubbadhe Dr. Alamuu Simee Addisuu Araggaa fatanii Bishooftutti bobbaasanii jarri warri shanee kun immoo loltuu adda bilisummaa Oromoo fakkaatanii adda bilisummaa keessa galanii adda bilisummaa Oromoo warra ajjeesan yeroo amma dhiyeenya kana asitti garuu adda bilisummaa Oromoo jarittii kana bosonuma keessatti isaan fakkaattee deemtu kana wal lolanii gamaaf gaman dhaabbatanii isaan odeessan koloneel Abiyyi fa'aa miidiyaa irratti dubbatanii miti shaneedhaa fi waboon wal lolanii waboon harka caalmaa ishee barbadeessee jira. Kanaaf warri addanaatii shaneef moo waboodhaaf gargaarsa godhe jedhanii akkuma warra biyyaa hidhata maallaqaan bitamanii sanaa warra hidhata mootummaa PP duukaa hidhata qabaatanii dubbatanii malee shaneen waan Oromoon keessaa burqee otoo hin ta'inii kan ittiin Oromoon ajjeefamu maqaan Oromoon itti xuraa'u Koloneel Abiyyi fa'aa kan baafatanidha waanta ta'eef shanee kan jedhamu kan Oromoodhaaf falmu hin jiru kan jiru waraana biyyoolessa Oromiyaa yookiin immoo waboodha. Egaa warra shanee jedhani kuni warra maallaqaan bitaman warra lafa fudhatanii lafa isaanii sanaaf boo'an malee warra Oromoodhaaf dhaabbatan miti. Dubbiin calalaama deema. Kaleessa ABO tokkoome jedhanii ABO'n Soodaree yoggaa hundeeffamu achitti biyyatti yoggaa seera qabeessa ta'ee galmeeffamu Soodareetti yoggaa hundeeffamanii Koloneel Jeneraal Haayiluu Gonfaafaa ABO tokkoome jedhanii Soodareetti itti gaafatamaa itti aanaan ABO Soodaree kana gurbaan bilisummaa Biraanuu jedhamu har'a mootummaa bilchiginnaa bakka bu'uudhaan Xuqurin Cinniitti inni mootummaa naannoo Oromiyaatiif dorgomaa jira. Jeneraal Haayiluu Gonfaa immoo mootummaa paarlaamaa federaalaatiif dorgomaa jira jechuudha. Jarri kun kaleessa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhanii Soodareetti walitti qabamanii adda bilisummaa Oromoo hundeeffatanii isaan kan isaan gochaa turan adda bilisummaa Oromoo seera qabeessa sana isa Oromoo biratti beekamu sana dhabamsiisuudhaaf tooftaan isaanii kan ture har'a guyyaansaa qaqqabee guyyaan filannoo gaafa dhufu immoo kunoo bilchiginnaa ta'uun isaanii kaleessa Opiidiyoo ta'uun isaanii adda bilisummaa Oromoo diigaa turuun isaanii ifa ba'ee har'a Haayiluu Gonfaa mootummaa bilchiginnaa bakka bu'ee paarlaamaadhaaf dorgomaa jira. Itti aanaan ABO tokkoome dargaggoo bilisummaa Biraanuus har'a bilchiginnaa bakka bu'ee caffee Oromiyaatii fi dorgomaa jira Xuqurin Cinniitti jechuudha. Egaa inni kun akka raawwate har'a diyaaspooraa keessas immoo warri shanee jedhanii maqaa waamanii kun hidhata warra biyya bilchiginnaa duuka qabaniiti. Kanaaf akkuma Haayiluu Gonfaan fa'aa bilisummaan fa'aa gingilchamanii calalamanii har'a dhifa ba'anii warri addana diyaaspooraa keessa iddoo adda addaa jiraatanii maallaqa gargaarsa kan goonu bilchiginnaa shaneedhaaf moo waboodhaaf kan jedhani kuni shanee kan jedhamu hin jiru. Oromoon shanee kan jedhu hin beeku. Shanee kan beeku kan hundeesse kan boce bilchiginnaadha. Jecha bilchiginnaati warra hidhata bilchiginnaa qabanidha. Oromoon kan beeku waraana biyyoolessa Oromiyaa yookiin isa kaleessa waboo jedhamee karaa lixaa jaal marroodhaan karaa kibbaa jaal goldicha fa'aa jaal liiban gurraachaa fa'aa gara giddu galeessaati jaal sanyii fa'iin gaggeeffamu malee shanee kan jedhamu hin jiru. Warri shanee jedhani kuni warra hidhata bilchiginnaa qabani karoora bilchiginnaa warra diyaaspooraa keessatti raawwachiisanii tokkummaa Oromoo warra diiganii ergama bilchiginnaa warra qabanidha. Warra hidhata bilchiginnaa qabanidha. Kanaaf gargaarsa godhamullee maallan dhiyeessa qaba yoo jedhanii gaafatanii qabata sanaatiin kana dura Koloneel Abiyyi yoggaa Amboon deemee ture. Gooticha keenya jaal Laggasaa Wagii akka ajjeefamnee fi durataa hayyuu diree adda bilisummaa Oromoo jaal Daawudiif bilbileen itti himee ture jedha. Isa booda tooruun turuun immoo gooti keenya jaal Laggasaa Wagii lixa Oromiyaa keessatti ajjeefame. Egaa asirratti ani waan sodaadhuun qaba waan shakku tokko qaba. Koloneel Abiyyi Battar sana mootummaa Itoophiyaatiif hojjeta. Mootummaa TPLF hojjechaa ture. Adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureedhaaf bilbile jedhee Asmaraatti qaamaanis ol arganii ta'uu danda'a. Diteelii isaa hin beeku. Qabata sanaatiin bilbileef yoo ta'e bilbila hayyuu duree argateera. Yoggaa hayyuu dureen immoo ergaa kana gara gooticha keenya jaal Laggasaa Wagiitti dabarsanii sana tireesii godhanii
Teknooloojiin jabana kan ammaa baay'ee mijataadha. Isaan qabata godhatanii gootichi eessa akka jiru iddoo isaa baranii akka ajjeefameef illee sababa ta'uu danda'a. Tireesii godhamee Jaalaggasaan haala kanaan ajjeefamuu danda'a. Ajjeefame kan jedhu shakkiin qaba. Egaa hanan kana kaasee fi maaliifidha? Warri addanaatii shaneedhaa fi moo waboodhaa fi yoo maallaqa gaggeessin immoo haala kamiin barraa kan jedhan bilbila argachuudhaaf tooftaatti deemanidha. Bilbila yoo laatamee fi bilbila sanaanii achi biyyatti mootummaa piippiitti Abiyyi fa'a itti dabarsu. Tamasgeen Xurunee intelligensii sanatti dabarsu. Dammallash Gabra Mikaa'el isa poolisii federaalaatti dabarsu. Isaan tireesii godhanii gootonni keenya warri lubbuu isaanii aarsaa kaffalanii unuuf falmaa jirani kuni eessa akka jiran barii. Innumti kaleessa Jaalaggasaa wagii irratti raawwate isaan obboloota keenya Jaal Marroo, Jaal Sanyii, Jaal Gollicha, Jaal Liban irratti akka raawwatuuf tooftaatti deemanidha. Kanaan haala kanaan ilaalamuu qaba. Oromoon kan beeku waboodha malee shanee hin beeku. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Kuni harka dheerina mootummaa bilchiginnaa diyaasporaa keessa galuu isaa nu agarsiisa jechuu barbaada. Galatoomii obbo Takollaa. Kanarraa kan ittaanee gaafachuu barbaadu mirga namummaa yoo namni tokko si ajjeesuuf dhufe yookaan immoo si miidhuuf dhufe universal human right irratti illee biyyoota hunda addunyaa irratti kan jiran hundi constitution yookaan immoo seeraa biyya sana keessa yoo namni tokko sirra dhufe self defense kan jedhanu irratti so kanarraa wal qabee woboon gochisaa yookaan hojiin isaa kana wajjiniin kan deemu. So mootummaan bilchiginnaan isa kana ummata Oromoo irratti yakka adda addaa hojjetaa jirti. Maqaan keenyudha, eessatti dhalatte, iddoo kamittiin si dhaanee si ajjeesu si dha'uu si wayyaa waan akkasii takka biyyattii sana keessa kan godhamne hin beekne godhamaa jira. So isa dhaabuu barbaanne. Isa duwwaayyuu miti amma kan ijoollee Oromoo irratti godhamaa jiru ajjeesanii asfaaltii irra gootanitti dhala namaa baay'ee waan sukkanneessaa baay'ee waan nama sukkanneessatu ta'aa jira. Egaa kana furaa dhaabuu fi kana didaniiti warri isaanii lubbuu isaanii aarsaa godhanii falmachaa jiran. So amma gaaffiin keenya inni taanu kuni sochiin kuni amma diaspora keessa kan deemaa jiru fandii yookaan immoo qarshii kan sassaabamu jara kanaaf hin miidhaa jettanii yaaddanii obbo Eebbaasaa Dr. Eebbaasaa Saaqaa dhiifamaa godha. Sanarratti maal qabdu kan jedhudha. Egaa wanti kuni akkuma isin iyyuu ibsitanii bal'istanii waan kaastaniif irra deebi'uun nu barbaachisu. Wanti kuni woboo miidhettanii yaaddu. Woboo miidhuun woboo gargaaruun yookiin immoo woboo ijaaruun immoo iyyuu dirqama mitiyoo keessumaa immoo community hawaasa Oromoo keessatti. Kaayyoon PP yookiin immoo kaayyoon bilchiginnaa fi kaayyoon koloneel Abiy Ahmedoo galmaan gahaa jettanii yaaddu. Mee kana qabxii sadan kanarratti yeroo gabaabaa fudhadhaatii nu ibsaa.